ijoollee bitatanii shanee irratti bobbaasan silaa shaneetu dhabamatu. Irraa dhabamsiisuu qabnu ummata shanee kanaa jechuudha. Shaneen immoo daranuu jabaataa dhufte. Daranuu yeroo bulee ka'ee namni shanee jedhu an akka jabina guddaadhaan argisiisaa jiran beekaan jira. Wahuma shanee keessa jirtu rabbii keessa ka'isu nuuma sodaadhaatiin dhaqina. Deemaa hiriiraa warri qabsaa'uu fadhu ni jira kabiraati. Hiriiraa Juwaar jalatti. Hiriiraa Kaawaa ofii Fiidoo fi Atbaa'oo jalatti. Hiriiraa deemaati Galaasaa jalatti yoo feetan. Waan shanee hunda killee ajooyite taasisnee uummata keessaa shanee dhabamsiisuu danda'u qabnaa jechuudha. Uummanni kun adawwii Oromoo ta'uu namuu beekee funyoo udaan buute godhuu danda'u qabna. Uummanni kun yoo dhabame malee bilisummaan teenya dhufuun teessu. Shaneen Lammaa Magarsaa inumaa akka namni narrabsine barbaadde hooggantoonni shanee maaliif gandummaadhaaf? Warri dhukkuba gandummaa qabu Lammaa maqaa warra Wallaggaa ta'eef xiqqoo harkarra qabaa jechuun takkaas ni deddeemti. Shane. Shane. Nama wallabe shane. Ijoollee wal dhungate shane. Isaaniitiin walii ke shane. Biyya keessaati Lammaa Magarsaa dubbate shane. Natti bilbileena haasawattiin jira. Yookaan beekaa isinis shaneedha gidee kanaa wanni warri nama bilbilu. Gad dhaabbadda. Gana amantiidhaan wal fixuutaa namni keenya. Eenyuuma shanee uuma. Dhuufulooniiti jechuun warri baawwan nama biyya alaati xaxxaatoftu kun dhuufulooniiti. Hin urgaa'us hin ajaa'us. Homaa shittaan qabu. Minnim. Waan tokko nama ajjeesuus hin danda'u. Nama buqqisuus hin danda'u. Nama raasuus hin danda'u. Waan tokko utuu danda'e gama kijibni gama ijoollee bitatanii argite. Ijoollee bitatanii shanee irratti bobbaasan silaa shaneetu dhabama ture. Aksattiin keenya waladda. Nyaanni keenya waladda. Aksattiin keenya waladda. Haasaan keenya waladda. Akkitti makmaaknu waladda. Seenaan keenya waladda. Akkitti waa faarfannu waladda. Haasaan keenya waladda. Akkitti sirbinu waladda. Walaayidaan liinaamiin galigaa Oromoo keessa. Aadaan teenya waladda. Waa meeqa keenyaa waladda. Namni argitee miizana argitee miizana arraba isaarraa qaba namnu. Maaliif walumaa gala sadarkaan argitee qarooma namaa wal caala. Egaa haasaa argitee isii hashara akkanaa guuranii yeroo taa'anii argitee nama hedduu irratti haasa'anii beekaa fakkaatu. Garuu hoffaadha qola homaa keessan jiran. Qola. Garuu achitti wal ga'ee namni hundi dhaggeeffata. Haasaan keenya waladda. Nyaanni keenya waladda. Maarreen keenya waladda. Aadaan keenya waladda. Kanuma namitti dabuubiidhaan gaddaa haasofteen addan jiru jechuudha. Yeroo hundaa kana itti deddeebi'a. Maal godhaaf amma kun? Amma Oromoon achi jira. Oromoon argitee bakka argitee walaayiddummaa dhabuu miti. Bakka sana jira Oromoon. Kana walumaa gala nama moo'uudhaaf ilaal nama tokko jibbuun garee tokko jibbuun hin danda'ama. Jaarmiyaa tokko jibbuun garuu keessa gadi seenanii lafee wal cabsuu wal salphisuu wal xiqqeessuun aadaa afaan Oromoo rakabsiisuun gaarii natti fakkaatu. Kaani ka Girmaa wajjin hojjetaa jira ture jedhee Lateewoon jedheera. Amma yoo hojjetaan jira yoo ta'e akkam ta'a? Raayyaa Abbaa Garoo nama Girmaa Xuruunati wajjin hojjechaa ture. Nama Girmaa Xuruunatii fi inni walii bilbilaa turan. Nama ammallee Girmaa Xuruunati wajjin hariiroo qabu. Akkasiin eenyuun nama hin danda'u lafa kana eenyuun na sochoosu eenyuun abadan gonkumaa jibbaadhu dhiisi. Jibbaadhu tasuma hin danda'an tasuma waan asitti dhufee horadhee miti muuxannoon biyya faranjii dhufee argadhee miti. Manuma hidhaatti na dadhabani manuma hidhaatti. Xiqqnoo
Ani dhugaa Oromoo argite abadan hin awwaal. Utuun na fudhatanii biyya galeellee isa Lammaa Magarsaa afaaniin hojjetuun hojiitti kaan Oromoo dabarsee kenna. Tasumayyuu. Kun egaa kaayyoon ganama itti hababe. Kaayyoon itti hababe. Achi seenee as seenee jaarmiyaa sana seenee biyyatti mootummaa kanaa wajjin seenee sanaa wajjin hojjedhee waa liqimsee waa butadhee takka harki kiyya qulqullu. Oromummaadhaaf Oromoorraa imimmaan qoorsuuf ol bahe malee harki kiyya. Takkaa Oromoo dhiisuudhaaf boochisuudhaaf hin kaane. Ijoollee biyya alaati amma namatti bobobbaatu kana walumaa gala madaalli arrabasiirra jira. Maalummaan jara giti jara eessa dhaqqabanii jiran. Namoota kanarraa an hammeenyan qabu. Hin beenne hin dhaqqabne lafa nuti geenye darajaa an jiru jirani jarri. Maali ammallee gosa keessaan baane. Yeroo maqaa namaa dha'u amma hangaasan abboo gamaalan sii godhaatillee silaa biyya kooti. Gadaa Araara, I'm sorry, keessa jiraachuu keetii fi Ibaa Yusuf Umar jaamee beekamaa ilma biyyatiyyaati. Ilaa achiin baane jechuudha. Qabu Ahmad Sayyooti. Humaa godhuu hin danda'u Ahmad Sayyoodha namaan jaaladhu namaan kabaju ilma Harargeeti obboleessa kiyya. Achiin baane bakkuma inni arrabi isaa itti owwaamu jira. Yeroo hundaa namni argite ganda keessaa hin ba'in. Arraan taga duuba kasaaraa isaanirra geessataniif dandamachiisuudhaan keessaa ilmaan Harargeettiin sossobachuudhaaf jechuudha. Isatu sadarkaa sana jira. Ammallee hin guddanne. Guddattee jennaan ati ol baateeti dubbatta hundarra. Kun ragaadha seenaan keetu ragaadha maal goota ganda keessaa. Ganda kun abaluu gonda gosa kiyya abaluu gosa kiyya. Gosti isaa qilee seenu nama Oromoof hojjete gosa kiyya. Nama Oromoof dubbate gosa kiyya. Nama dhugaaf dhaabbate gosa kiyya. Gosti maali maqaa buttee waraabessaati. Aksatiin keenya waladda. Akkitti maqmaan waladda. Akkitti waa baafan waladda. Akkitti sirbin waladda. Aadaan keenya waladda. Waa meeqa keenya waladda. Walaayidaan liinaamin galigaa Oromoo keessa.